أكمل جرت ما مقطع أكمل جرت شاينالي كين جل كان جرتاني بكن جرتاني تناغان سمكة ويجيتشا أنا كنا كم أرجعتني جرتاني كا أيام توني جنوم مان خاطي يروشين كاتي يبيكون نرفع كنا مان خاطي كرسي غريدة كنا موجه كجرتي أكو بيلالا جرتنا يبيكون روان دافي شيكاسي جنوم دافي تاني باوجيت أنا قالوا دافع جنوم خاطي تكونوا kursi na hojjette waan ishee kaasin beeku garuu har'a ganaa nan gaafadha gana har'a daftee kaate waan ishee kaasin beeku ganama kursi bareeda hojjette ajaa'iba har'a inni akkuma ilaaltanii jirtanii kunoo shaayinis dafee qophaa'ee ganama nyaannis kunoo unqulaalii hojjette ganamaani waan ishee dafee kaase qaba unqulaalii sirreessi afaan ati qoratamu qabdaa jedhamtee jirta. Waan ganamaan ishee akkas kakaase kana hin beeku ba'aan sinumti yaa hojii manaasaa sinumti bultaadha ganamaan kaate maal akka ta'e hin beeku. Duruu dubartiin ganamumaan kaatee nyaata qopheessiti abbaa warraatti. Mee yeroo baay'ee sitti dubbachaa turanii jira. Isa sana yeroo baay'ee siireesii taataa horii taa otuun kadhatiin faa nyaatanaan jettu. Haraka yeroon daanii mana ni taa'u hojjetaa waan hin bobba'uuf har'a garuu ganamaan ka'uu isheen baay'ee na dinqee garuu maal akka ta'e hin beeku. Kanaan dura ganama si nyaachisu. Ganama daftee hin kaatu dur. Maqaa balleessoo. Har'a garuu ganamaan kaate narraa fagoo isheen kaatu sa'aatii 11 irratti kaate daftee kursii hojjettee ka'ee naan jette. Ani uffata garra ni yaadde. Har'a sa'a 11tti wanti ka'ee fi inni sunis maal seetee ani hojii wanta ishee dasii natti fakkaata. Biddeen tolchee. Hojii maali? Hojii biddeen fakkaatu. Lakka hojii tokkoyyuu biddeen tolchuu kan sa'a 11tti ka'ee. Dafika qorraa jira. Eshi eebbifadhu jalqabi. Yaa waaqayyo eebbisi qulqulleessi nuuf kenni sababii yaadde hafuura hamaa rukuti fooniif dhiigatti nu dabalu maqaa sana jaallatti Yesuusin ameen. Kadhannaa hunga shoona dhugaa. Kadhannaa waan biraa gootee. Nyarraa dinqiidha. Inni har'aa dinqiidha. Kadhannaan keetu hafuura hamaa rukutaa jira. Dafika qorraa jira. Nyaaddu silaa eebbistee miti. Kottu kosin gosha. Isarratti baay'ee dubbatamee jira waan ta'eefidha. Sumalee waan qabu mukirree baala qaba. Yeroo baay'ee gammachuu hin qabdu. Ogaa inni eebbifattu haadha manaa keenya gurshitu jettanii turtanii dhugaa dubbachuun waan akkasii ta'eetii miti jechuudha. Ana mana koo keessatti garuu xinnoo siireessummaa nan qabaan. Alootumadha waan ta'eef. Anuu calan jedha yeroo baay'ee jechuudha. Kan nyaatee fi kan bareedin baduu jedha Oromoo. Ganama kan nyaatu. Keessumaa ganama kan nyaatu. Ganama kan nyaatee fi kan bareedin. Haati manaa ofii ganama kaatee gaafa kursi namaa hojjettu bareedadha. Sittaa baruun jedha. Dhugaa dubbachuuf ganama si nyaachisee beeku moo? Si nyaachisee beeku ganama. Maali jechuun akkana ariifata qaba. Ariifatti nyaattee baata. Inni har'a ajaa'iba. Inni har'a Inni har'a nyaata madaala manaalaattis akkamii? Beekatuma. Wanta baay'eetu jira. Akkuma ati fuula tolte. Akkuma ati fuula tolte. Akka hojjedhetti. Nanu jira. Jechuun yeroo kamiyyuu wajjin teenyeeti nyaanne malee wajjin teenyeeti nyaanne malee gizee kamuu odoo nyaatin hin baatu. Karaa hojii komiin qabu miti. Karaa Nah, kanadha. Hojiin kee baay'ee dasii jedhee jira har'a. Naa baay'eenis gammadee jira. Sittaa baruun jedha hojiin ganama. Mee koomentiiwwan baay'een ati biraankiin hojjettu isin jedhanii jiru. Biraanki? Carraa kanatti fayyadamnee mee waan jiru hundaa deebisee. Ati biraankiin hojjettu tokkommoo maayinni nyaatire. Biraanki hojjedhu naan jedhanii siireesii ta'a. Noriyaa maaf horiyaa jedhu. Nyaata hin gorshuu. Kadhannaan qabu. Yommuu nyaattanii callu jedhama nyaataa jedhanii. Kanaafuu amantaan illee nama akkasiitii miti seerisiidha. Amantaa irratti illee dhugaa dubbachuu fi kadhannaa
guyyaa gaafa sanii lola waan ta'eef jechuudha odoon kadhatiin nyaachuun isaa anamma maal na gursharee isinittuu nagaa jedhee naasofne akka naasofne akka naasofne siyaasa yoo nyaata naasofaa na akkasi kana fakkaataan isiniin jedha isiniif dhumna inni illee piraankii beekwa jechuun kaameeraadhaaf saaraa kaameeraadhaaf haaraa waan ta'eef yaadani ani kara kaameeraa fi dubjaarraa natti fudhate baraa jira yeroo baay'ee na gaafachaa turtanii maal gisee baay'ee ni fettee naan mormaa turte bara naan mormaa ture anuma ayyaantuu ta'e fan amansiise malee mata jabina illee hin qaba mata jabina illee hin qabda akka tasaatitti isin amansiisan ana ta'eefi malee isa dhugaa akka badaatti amanee namaaf waan amanu ani yeroo dheeraa jechuudha yeroo dheeraa natti fudhatee abbaa manaa kee wajjin odoo hojjettee chaayinaalli kee guddataa waan akkasii naan jechaa turanii bakka baay'ee mormi hin dhufu jedheetu jechuudha. Amma immoo kara kaameeraa reef dhufe waan ta'eef suuta jedhee hin hojjetaa. Ganaa hojjenna ganaa argaa jirtu nyaata mammadee lama naalaachaa jirti nama sosoochaa jirti nama akka bu'ishee baay'ee ajaa'iba toon akka keemmoo akkasii wanti qabaadheemu maal goota sila gas jalatti baruun kun miti fuulduratti ana caaluun oolu jedhee anuyyuu na shakka caalatti na aarsa na anaayyuu jedheetiin yaadaa jira. yeroo dawaa tokko humna nyaatu namaan jettaa ana mala koo keessatti tirii irratti biddeena kun barbaadu kunis humnumaan nyaata ani haannadaanis warra lolaa isaan gizee baay'ee irra dubbata bakka ofii ol nyaattiree maal taatiree waan akkasii naan jedha ani immoo iyyuu dhugaa baay'ee seerisidha jechuudha mana keessatti baay'ee seerisiidha akka kokkolfu kanaa miti manatti baay'een seerisii isaanitti ta'a sababbiin isaa ishiinis waan gaarii qabdee guddachuu qabdi waan hin jedhuuf inni immoo yeroo baay'ee Alirree baay'ee sireesii mana keessatti. Alirree baay'ee sireesii. Baay'ee tokko sireesii alirree. Gaa'illi fi maaltu sireesiidha barbaachisaa jireenyi fi maaltu jedhamu. Jireenyi fi gaa'illi sireesii barbaachisaa sireesii ta'anii waliin mari'atan. Malee galmalees immoo garaa ofii hin jennaan hin ta'e. Gaa'ilumtuu gaa'ilin ta'u malee garaa wal dhufatan taana. Kana beekuu qabdu. Wal dhufsannee beeknaa waan tokko. Taafisiin jenne maaf fattee gidduutti. Oduuttan irraa fadde siin fidaa. Oduu jaalattee jechuudha. Amma midhaan miixaa fi jedhee konkolaataa keetti miixaan bu'ee. Amma gaggeessiti bakka miixaa deemeen fidaa. Ciao jedhiniiti gaggeessi hordoftoota keenya. Yeroo hundaa immoo. Nyaata laalla hordoftoota keenya maal? Baay'ee haasoo. Akka viidiyoo illee dheerachuun qabu. Dheerachuun qabu. Akka hin ifan. Ganama. Gosti ganama kanatti fachuun qabanii yaada ogaa qabaatte ibsii fiti. Egaa yaada nuti har'a qabnu kunoo ayyaantuun ganamaan kaatee qursinaa hojjette waan isheetti tole hin beeku garuu baay'ee shishiidha baay'ee gammaddeetti har'a. Wadda manciisutti otoo ani rafee hin galagalin xarab jettee kaatee qursii hojjette ka'inaan jette. Inni har'a garuu waan beeku baay'ee itti gammaddee jirti. Jechi akka wanta dura nyaata nyaannee fakkaasa yoo jechuun lakki nyaata ni nyaata garuu inni har'a daftee kaatee har'a walakkaa isa durii walakkaa dabartee. Biddeen tolshaayilee tanka isaa kudha tokkotti kanan ka'e biddeen tolshaayilee tanka. Hin beeku har'a. Biddeen tolshaan. Waan ta'e immoo darsii jedheera. Har'a gammaddeetta baay'ee. Wanti homtuu adda ta'e homtuu hin jiru hundi isaa akkuma dura jiruttidha. Kanaafuu. Har'a daftee kaatee qursiina hojjettee shaayii danfistee baay'ee nuti na jettee baay'ee na jedhee maamiltoonni keenya immoo akkuma argitanii jirtanidha har'a. Kanas kadhadhee ishees dursee har'a hojii baay'ee hojjette caalaa. Waanti kanas ni deebisudha egaa. Hojii baay'ee maal hojjette hojii? Hojii baay'ee hojjette maal hojjette? Hojiin koo amma kaatee miti. Alaakki amma kaatee miti maal hojjette? Ani kun biddeen tolshee mana qulqulleesseen. Ciree hojjette. Ati maal hojjette? Anamus ture caalaa hojjette.
Otoo inni hojjenne kaatee akkasuma amma kana naa hojjetta amma kana. Isin baradaa hojjettee waan inni hojjetan. Otoo inni hojjenne ta'ee hin kaatu iddoo ciistee. Maal hojjettan waan hojjette iyyuu hin beeku. Beektu. Yaa kanaafuu bakka jirtanitti galatoomaa hordoftoota keenya isiniin jedha. Bakka akka ilaaltanii amma kun yaa hojjettee. Kanaafuu warra baay'ee dasna jedhee jira. Innaa koomentii fi sheer gochuun dagatina. Koomentii keenya immoo achuma danuu ka'a. Akkuma baramee jiru. Waan jiru sirreessinaa waan isin hojjennus immoo achuma irratti nu barreessaa jechuun barbaada. Har'a akka kunoo yeroo bareedaa irratti kursii gaarii na hojjette ayyaantuuni. Waaqayyo ishee eebbisu jecha. Amiin jettee bukkeen dabarsitu argitanii. Eebbina bira darbuun qabu malee. Eebbina bira darbuun qabu. Naa akkasidha. Bakka jirtanitti galatoomaa jenna. Ishee turtii gaarii nuu qabaadha. Gaafii keessaniif deebii gahaa argattan jedheen abdii qaban isin jechuu jaaladha. Baay'ee.